Wanti yoo ta'e Jawaar Mohammad Musliima ani Kiristiyaan akka lafa itti dhalataniitti yoo ta'e ani ilma Oromoo ta'e lixa Wallaggaatti dhaladhe inni Arsiidha. Gaafan dhugaa isa keessatti argadhu dhugaa Oromoo maal jedhee walaloo barreesse mul'ata isaa dhugoomsuuf ilmaan isaa utuu jirru taaddeen du'eera hin jennu jira Taaddasaan Birruu funyaan roob ilaa taa'eetu samii lamatti kutaa Ameerikaa taa'ee beekumsaan mataa diinaan rukuta. Kibba Afrikaa jira cina seenaa Maandeellaa Taaddasaan waalle malee kaayyoon isaan seenni boolla Ameerikaa taa'ee beekumsaan mataa diinaa rukuta jechuun maa jechuudha jedhee waan itti miidhameen qaban akka dhuunfaa kootti. Sii tokko namoonni Jawaar Mohammad faana qabsoo uummata Oromoo kana finiinsuudhaaf hiriiran hedduu jiru baay'een biraa harca'ani. Rakkoo isaantu qabaa fi isa qaba waan hin beekun qabu dhugaa isuma keessatti waan argadhuuf maa jedheen barreesse gurraan nu ga'uudhaaf haala holmaa guyyaa bakka mara ga'ee magaalaaf baadiyyaa dadhabdee seexaa dhabdee gaangeen harcaatus bira fardi colleen irrayyuu gulufaatuma jira. Gaangeen eenyuudhaa jedhee kan na jibbee jira namni na wajjin dhalatee guddate. Facebook irratti maxxansee nan ximqataan farda collee jechuu baay'isa jedhee koomentii natti kennee kan na lolee kan na jibbee hunuma jira akka dhuunfaatti jechuudha. Kanaaf artiistiin Oromoo galma guutee jiru kun nama murtaa'etu itti jiraachaa jira. Namoonni yaada isaanii yeroo hundaa keessaa burqu baay'ee beeka. Qarshiin 200 sirka jira onaa kenni jennee jiraachaa jirra baay'een keenya nan sobee. Warri akkas jennee olitti mannu immoo gaafa qabnu immoo oliif bilbileetu narka jiraati dhufuu gaafa jenne eeyyee kottennee ol waamni ol tajaajillee jiraachaa jirra. Qabsootti jirra ammayyuu hin bilisoomne. Kanaafi akkuma hundumtuu jedhee Jawaar Mohammad nuti sitti himnu sin ajajnu artiistii kana gara kamiin yaadaan fayyaduu danda'ani. Maal gochuu akka qabdu saba warra siyaasaayyuu gorsaa jirta. Artiistii kanaaf yoon akkas godhe fayyadamaa ta'uu danda'a. Aartiin Oromoo sadarkaa tokko ce'uu danda'a jedhi. Carraan kun yaanaaf isa jalqabaati jechuudha isaan wal argu kootiif Jawaar baga nagaan gara biyya keetitti deebitee si jira. Inni biraa mee ijoollee artistoonni keenya gatii namaa liqeessineetoo nama biraa qabnu nuti uummata Oromoo biraa isoo ta'e uummata kanaaf hojjechuun dirqama keenya ogummaa keenyas ogummaa biraan qabnu. Ta'ee immoo uummata kanaan waan isinii hojjechaa turreef kiraayii isin biraa qabna nu kafalaa jennee uummatas waan gaafannu qabnu saniif afaan qabannee jiran. Jawaar haqni inni nunaalle tokko gaafa qabsoo Oromoodhaa geggeessu hidda ishii gadi dhaabee bakka har'a geessu kana akka geessu akka yoo tarkaanfachiisu muuziqaa keenya fayyadamaa akka ture innis ragaa ba'a jechuudha. Warri ati muuziqaa isaanii fayyadamaa turte warra kana Jawaar. Qabsoo Oromoo qofa osoo hin taane qabsoo Oromoo qofa osoo hin taane aartiinis qabsoo Oromoo keessa gahee guddaa waan taphatuuf yeroo tokko immoo akkana garagaltee osoo aartii Oromoo keenyas nu xiinxaltee gaafii kooti kun. Dhimma waliin immoo dhimma dhuunfaa kan walirraa qabnu manumatti furanna malee miidiyaa fuulduratti naasofnu. An akka dhuunfaa kootti namni jibbanarraa qabdanoo jiraatan Adaamaan jiraadha ganda duwwaa afur achitti wal arginee taasofna. Dhimma dhuunfaa. Waa'ee hojii uummataa mooyi hojii uummataa fi jireenya keenya fooyyeffachuudhaaf nama komachuun dura gaafa quba tokko namatti qaban afur namatti as deebi'a waan ta'eef ofii keenya of laaluu qabna. Maal hojjechaa jirra amma nuti? Egaa Jawaar laga ce'ee as deebi'eeti mee muuziqaan keenya meeqatu ba'ee qilleensa irra jira? Maaliif ta'e? Yeroo faana deemuu dadhabne moo kallattii qabsoo qofa artistiin Oromoo kallattii qabsoo qofa irratti hiriira ba'ee hojjechuu danda'a. Artistii jechuun nama karaa hundaanuu deemuu danda'u akka kootti. Kanaafi nama komachuun dura ofaa komannuuti. Jawaar immoo namni gaafa lafaa fuutuun bakka na dhooftu si argeedhe waan inni walitti nu yaameef isatu beeka. Egaa nu yaadate immoo waan kana akka inni tarkaanfachiisu anis abdiin qaba. Inni dhuma
warri OMN irratti hangarraa mul'achaa turre hundi keenyayyuu arra OMN itti dhiyaannee interview laachuudhaan alatti hojii haaraa osoo hojjenne hundi keenya osoo hojjenne ummata kana dammaqsuu dandeenya. Kanaaf hundi keenya hojii hojjenne ummata kana lafa rafee dammaqsuu qabna dura. Ummanni kun yoo bakka rafee dammaqe sirba nuti YouTube itti fe'annulleen guyyaa tokko ummanni Oromoo kun tokkoon isaa view isaa yoo nu baay'ise galiin keenya dabaluu danda'a malee nama dhuunfaa kiisaa seennee fudhachuu hin dandeenyu. Nu boru siftaanis hojii haa hojjennu. Ummanni keenya rafee jira. Ummata rafe kana yoo dammaqsine ummata san keessa jira abbaan qabeenyaatis kan ispoonsara ta'us kan nama deeggarus. Kanaaf ummata irratti haa hojjennu. Walitti naafuun, walitti dhiibbachuun, wal tuffachuun, gadi wal qabuun hojii irratti osoo ta'uu baate dhimma dhuunfaa keenya goda keenya keessatti osoo haasaanne galatooma ulfaadha. Akka wal agarru kan nu godhe tokkicha qaroo ijaa Jawaariin naa galatoomfadhaa jalqaba. Yaada biraan qabadhee ka'ee kiyyellee gaaffii homaa miti. Yaada kanas akka kaasu kan na godhe jalqaba tokko Jimaadhaa tokko Abbaa Jaambooti. Rabbi isin agarsiisu waggaa 19 hojjeteet daarektarummaan barreessuudhaan taatoo ta'ee taphachuudhaan meeqamee herregni keessan jennaan miliyoona 5.5 jedhe. Kahal galgala tokko ati hojjetu miliyoona 5 lakkaa'u akka artii Habashaa laallutti Abbaa Jaamboo jalqabuma nutis keenyaaf madaalli yoo kenninu hangam baasaa hangamitti argachuu qabaa. Tokko Abbaa Jaambootiin lammata Jimaa yeroo sanitti yeroo ati 50 gaafattee 15 argattee sanitti tanaa warri rafnaani jette jedhan sareen siif taatii ture. Yeroo sanitti 15 argachuun homaa itti nafne inumaa sii taate. Inni dhumaa yaada kee kiyyaa cimsuudha kiyya. Dhiiroo namni ija takka qabu sintiraan hin taphatu. Sila Ameerikaan akka amma South Koreaan akkana hojjechuu fi qoqqobbii. Iraan akkana gochaa jirti qoqqobbii. Oromoon Jawaar qabban nurrattis qoqqobbiin hagatamu dhiiroo. Maaliin qarqaarraa jalqaba rakkina keenya maaliin furraa nummaan dubbannee numatu mari'atee hiikuu qaba. Gaafa dadhabne bakka dadhabne sanitti nama hayyuu itti barbaadachuu qaba. Takka Jawaar kana nuu furaa nuu godhaa gaaffiin qabu kun takkarraa takkatti deebisuu dandeenya. Gochuu hin danda'a. Garuu waan ulfaattuu hunda qabannee garana fiiguu hin qabnu waa'ee artiistootaa kanaan duras laaleen beeku. Kana booda garuu dhugatti yoo kiniini hirribaa liqimsite malee dhimmi artiistootaa nama raffisu. Waan baay'ee naasa waan baay'ee waan dubbatameefi ani waa'ee nagaa tanaasaa. Waa'ee nagaa yoo naasa'e nagaan yoo hin jiraanne eessayyuu gahuu waan hin dandeenyeef duratti hangafti koo artiistoonni nuti qoratamnee jirra. Kana beeka qoratamnee jirra. Maaliif yoo nuti tokkummaa qabaanne biyyattii tana akka diignu ikonomiidhaanis duwwaa akka isaan goonu waan beekaniif artiistoota addaan foo'u. Kanaafuu mee hundi keessanuu harka wal qabadhaa tokkummaa keenya tokkummaa jenna soba anaaf. Safaraan illee fiilmii ilaalaa jirra. Safaraan illee muuziqaa wannoo jechaa jirra. Safara keessaa ba'a. Namni gandattaaf. Nuti addunyaa tana bulchuu dandeenya. Mootummaa sadaffaan nuyi jaalattanis jibbitanis. Garuu tokkummaan qabu. Ammas taanaan waldaa artiistootaa miti nu hundumtuu karaa muuziqaatiin karaa fakkiitiin tokkummaa federeeshinii guddaa dhaabbachuu qabnaa. Jawaar karaa nu qabsiisuu irratti akka nu hojjettu. Kana alatti homtuun jiru. Yoo federeeshinii tokkummaa qabaanne, yoo nuti wal jaalanne, nagaa walii uumne, yoo nuti wal bira dhaabbanne, yoo nuti wal faarsine addunyaa tana mo'anna. Garuu nuti tokkummaa hin qabnu. Tokkummaa keenya sanarratti cimsinee leenjiin illee haa kennamu. Leenjiin hin barbaachisa. Namni yoo leenjine nama wandoo godha waan ta'eef waan baay'ee waan dubbatameef walaa jaalannu egaarra kabajaan isilaarra sirbineeti malee mana walgahii taasisuu nurra hin jiraatu. Ani kanumaan golobeera galatooma. Warra sagantaa kana qopheessitan maras nan galateeffadha.
waa lama dubbadha. Tokko har'as qaawwaan natti mul'ata. Hundi keenyaas jirraa maaliif warra waamantuu dogoggore moo yaamamanii hafan moo sagantichatu itti guddate moo sagantichatu jalaa gadi bu'e moo maaliif? Lammaffaa gandaa gandeef goxiif goxoxiin jirtarras sadaffaa akka kadhaa ganda abbaa qabeenyaa hin dhaqneef akkuma warreen biyya ati dhufte baankiiwwan keenya projektii keenya ilaalanii maaf nu liqeessan godhatuma. Akka wal geenyu ka barbaanneef rakkoo teessan nan beeku yoon jee odan kijibe hin beekwan. Rakkoo keessan akka nama tokkoottis haa taatu waa hillan wajjin isin gargaaruu kan hin danda'u yoon isin irraa dhaga'e qofa. Yoo kanaaf isin irraa dhaga'uudhaaf kunillee hin ga'u bal'inaan callifneetuma aartii Oromoo jennee tiyooriidhaan aartii Oromoo isin lubbuun jiraattanii bara keessa jiraattanii miti. Artistoota aartii ni oomishtanii oomisha keessatti rakkoo isin mudatu jira oomisha gabaa dhiyeessuu irratti waan jira kana hunda isin irraa yoo dhageenye malee furmaata furuun nama rakkisa. Kanaaf amma tokko isin irraa dhaga'uuf wal barachuudhaafis. Kanaaf waltajjii kana masarratti qopheessee amma danda'ametti nama waan hin beekneef namni hin beeku zarii umumaa fi waayillan isaa qofa warra akka kiyyaa dullachaa malee warra ijoollee kana hin beeku beektaan. Dhugaa beeki amma wallee dur malee ka amma kan hedduun beeku. Anamma amma beektaa dubbuman dandaaraa oola malee muuziqaallee baay'een dhaggeeffadhu. Fiilmillee baay'een laalu. Kanaaf masaratiif ijoollee biraatti ramanneet kan goone baga dhuftan. Dubbiilee ka'an irratti kajaaramuu sadarkaa adda addaatti akka waldaatti illee akka waldaa qofatti osoo hin ta'in promootoroonni illee hundi bifa adda addaatiin qorannoo geggeessine wal geenye wal deebine amma marii goonee an waan jiru jabeessuu irratti hin jaaladha waan haaraa jaaruu osoo hin ta'in waan qabullee maap godhuu qabna jaarmaalee akkamitti jira jaarmaaleen jiran yoo jiraatan maaliif laaffatan kaja sirri qorannee deebinee jabeessuun waldaan jiraachuun tokko waldaa san qofa osoo hin ta'in waan tokko fudhadhaan haa gala commercialize gochuu qabna aartii. Nagadatti jijjiiruu qabna aartii. Commercial success yoo hin qabaatin aartiin keenya ganzaba fiduu yoo hin danda'in hin guddatu. Ani kaapitaalistiidha. Sooshaalistii wal isaan baay'een nan beeka. Aartiin hanamman beekutti hanamman argetti reefu sin himeera aartii gurraacha. Aartii uummata gurraachaa kan ol kaase commercial successidha. Booliwud warra Hindiyaa san kan ol kaase baay'inaan produce godhamu gatii xiqqaadhaan produce godhu addunyaa bal'aa irratti raabsu kanaani kan kaan jechuudha. Nulleen aartiin nu qabnu maal fakkaata? Gabaa guddaa qabna. Miliyoona 50 qabna. Uummata keenya jechuudha. Uummata keenya alattuu hoo maarket gochuu dandeenya. Fiilmiileen keenya abbaan jaamboreef akka dubbatetti yoo kan akkana ta'an taate Soomaaliyaatti, Keeniyaatti even beyond gochuu dandeenya ika jedhu waan qorannee irratti deemuu qabnuudha. Kanaaf bal'inaan anuu hubannaa baay'een gamma harkadhe gara fuulduraa jabeessaa deemna. Ka obboleessi gaafaan dhufee akkanatti dhufe illee waan beeytaniif hin dhufin osoo hin jaan illee waan hin dhufeef barreefu siif ta'eenyu obboleessi achii kaaf. Gaafa mooyyeetumaa suni isintu ture. Gaafa geeshoo ka biraa dhufuun gaafa barsoo ka biraa dhufuun isin ajaa'ibuu hin qabu. An takkaa hin agarre warri ani dhufee na simate nama takkaa hin argine waan an jee garuu ni jira karagaan jiru. Gaafa an gale san warra qabsoof wallise qofa affeeraa jee kana himeera. San namni muufate hafuwatu. Namni qabsoo keessatti hin wallisin qabsoo keessatti aartiin hojjatin Oromoodha bu'aan qabu. Maqaan isaa balu ta'ee daakaa ta'ee Oromoo tanaaf bu'aan buusin bu'aan qabu. Kanaaf rakkoo akkasii kan deemnu ta'a. Waa'ee tokkummaa irratti kan isin kaaftan komii amma isin jettan kan hoggaan dhaga'u walistoota Oromoo keessa baay'ee dureessa kan jaamu makiinaa cabxuu takka yoo qabaatedha. Mana ofiitu qabu meeqa akka ta'e Rabbi beeka. Kanatti akkamitti dhaafna? Salphina kun.
Ana ma cumboota na yoo natti naaftani. Cumboota na harkaa gannay xammalee waan biraan uumamu. Cumboota na yoo bal'ifnee baay'ee goone yoo. Wanni anama isiniin jechaa jiru maal seetan? Cumboota kittii xiqqoo tanarratti wal loluu hin qabnu. Cumboo kana amma funyeetu tolcheemi. Guddaa isaa kasiin xiqqoon kadhattee nu goote kanaami guddaa isaa haa tolchinuudha haa bal'ifnu. Enlarging the pie waan jedhamu jira. Galiin aartii Oromootiif galu galii xiqqoo galtu fakkeenyaaf amma baankii Oromoo sadan irratti deemurra baankiin amma nigdi baankiin jira. Galii isaa parsantii 60 ol Oromiyaa irraa argata. Parsantii 8 qofa Oromoof liqeessa. Biiraa kana yoo fudhattan Oromiyaa keessatti qofa calleeffama miti. Oromiyaa keessa dabra walakkaa ol ka dhugu nama kenna. Bishaan kun lafa keen keessaa ba'a. Lafa keen keessaa ba'a. Ka dhugullee keenyu. Kanaaf systematically ummata keenya keessattuu ummata keenya qarree ummanni keenya warra aartii keenya gargaaru qofa akka dhugu. Ummanni keenya immoo ni beeytan. Garaa isaa cufatee guyyaa 3 guyyaa 4 ulaa cufaa ture. Ummanni argaa ka jimaan akkasitti itti yaboo ka jareenyi isaa jimaa wajjin jiru torbaan tokko torbaan lama ayisuurusi gara gaggalchee Jibuutii fi Abdiilee bishaan jechisiiseeti kan harka kennisiise hin beeytanii miti. Ummanni keenya isin bira dhaabata isin jaalata. Guddaan maali? Warri gad jirra jettani ka ol ba'e gadi harkisina. Warri ol jirtan immoo ka gadaafe gaditti hin dhiitina. Desmond Tutu maal jebeetu South Africaatti. Azaaba keessa jedhe Desmond Tutuun azaaba keessa nama gurraacha baay'ataa jedhe. Maaliif jedhanii Buseen eenyuun komeedii bar Busee wajjin hojjenna gara fuuldura. Maaliif jennaan gurraachi kun jedhe. Amma gana rabbiin hoggaati duute guuteetuma si darba azaaba sanitti beeyte. Gurraachi kun tokko hoggaa kaba hudee miila qabee gad deebisaa jedhe. Warra adiin immoo jedhe tokko dhaabateef tokko isarra jatee cehaa jedhe. Akka kanaan faranjiin ka azaaba seenellee walirra dhaabatee gara jannataa dhaqe ka gurraacha azaaba jannata keessallee azaaba ol geessaa. Kanaafi look akka fedhatti illee shaqqalee yoo ba'e nama kenna haa ba'u ittiin naafina. Warri isinii dabre gadi harkisin fakkeenya nama artistii tokko doon ta'e yoo gamoota gargaaru waa xiqqoo argadhe baandii jimaa tokko meeshaa fideen dhaaba. Baandii saniin wallistoota hafan xiqqoo gurmeesse sargi irratti maal irratti hirmaachisa. Anaan dabarteemi ol harkisuu danda'uun qaba akka jara faranjii san gadhiitu miti. Wanni guddaan maali? Aartiin akka Oromoo guddatuuf artistoonni keenya akka guddataniif wal gargaaru wal jabeessu warra akka isaa kana manguddoota kana warra jajjabaatee waa hojjetee keessa dabre isaan irraa barachuu isaan bira dabruuf carraaquu barbaachisa. Kanaafi gara kanaan nuyi ana akka OMN'tti waan waadaa isinii galu akka OMN'tti nuyi ganzaba guddaan qabnu diriirfannee akka dureessaa jireenya jiraanna malee dureessaa miti dhugaa isinitti hima. Hojjetaa 36 qaba kana amanuu baattanii OBN 680 qaba. Hojjetaa 36 habashaa tana hunda iyyisiisaa bulla. Maaliif beeytu? Hagmataa guushifannee deeqifanna kanuma diina aarsa beeyta. Maal wanni ani isinii godhu maal seetan? OMN irratti OMN keenya. Ana murteessu OMN irratti. Ani immoo yoo murteessu waan Oromoo ta'a abbaan fedhe jihaadii mattuu malee hin goona. Aartii kennu waan guddisu isin yaada fida waan isin ogummaa keessan fida. Nuhi meeshaaf teknooloojiin finna. Wajjin gatteenee ganzabatti bakka isin baatu waliin baafna. Amma ini galee maallaqa hin qabnu wanni nu qabnu maali? Beekumsa hin qabna, teknooloojii hin qabna, sabboonummaa hin qabna, dandeettii isin hin qabdaniimi. Kana lamaan waliif finnee mana zarra rakkoo hin qabu. Maal rakkoo qabu? Amma masarat faa, funyee faa, bashumbee faa waa eegalanii jiran. Ganzaba guddaa akka qabnutti eegalaa jirra. Maaliif seetu? Isaan dandeettii hin fidan, nu meeshaa hin finna, waan hojjenne gabbaafna sanbooda dhayineet takkaa dhaadheessi yookaan asiin gadi hin baatu jennaan jechuu jaraan. Kanaafi hojii keessan wanni biraa promooshinii warri filmii qabdan. Filmii gaafa hojjettan OMN irra fidaa bifa intarviiyuutiin isaa taatu
discountiin isaa taatu hamma dandeenyetti nullee odoo duutiin citin OMN akka cufuun barbaadaniimi isinillee akka miidhamnetti itti fayyadamaa sirritti mana keessanii hayyama isin barbaachisu dhagaa gattaa toleera wajjin dhagaa gattaa toleera wajjin dhagaa taa dajanee wajjin gattaati waan kanan qaba waan dhaadeffadhu naa kanan qaba yookiin qabu iyyuu itti naa kadhadhu jedhaan haa kadhatu it is yours maaliif censorship hin jiru nu bira waan barbaadan waan oromoo hin ta'ettan fida guddifadhaa miidiyachallee fida fakkeenyaaf fiilmii tokko yoo qabaatte achirratti dabarsuu yoo barbaadde fiilmicha fidiiti ijoollee teenya hojii taa'itii negoshee godhi san booda baankii kam yoo dhayne faabrikaa kam yoo dhayne ispoonsara arganneedha sanii waliin haasayaati hojjedha nu OMN irraa tirfii sumuun hin barbaannu wanni nu barbaannu maali xiqqaa nyaannee deeqifannee diina aarsuu qofa uumamni biraan barbaannu jechuudha abbaa jaamboo ar'arraa eegaltee irratti dhiyeeffachuu dandeetta waan keeti abbaan fedhe sin dhoorgu hin jiraami warri diraamaa hojjettanii harkaa qabdan warri tiyaatira harkaa hojjettanii harkaa qabdan wallee harkaa qabdan hayyama abaluun ilaali OMN bira dhaytanii maal onaa dabarsin jedhan hoo dabarsi jedhaa jeetti kenna keessanii jechuudha ni galee hoo kana gootan immoo wajjin taati akka isinillee bu'aa irraa argattanitti akka ijoolleen achi keessa hojjettullee bu'aa irraa argattutti isinitti immoo ijoolleen OMN tuni nu bira beektaa mooliin hin jiru faasikaan hin jiru inni hin jiru sanbanni hin jiru dilbanni hin jiru guyyaa torba guyyaa 365 halkanii guyyaa hojjetti ijoolleen maaliifi hoggaa madaallu waa sadiif madaallee finna tokkoffaan sabboonummaan ijoollee na bira hojjettuu akka tuute ibidda irraa si qaba fedhii isaan oromoo qaban lammaffaa hinaaffaa inni hinaafa diinatti caalanii argamuudhaaf hojjetan waan dandeenyuun immoo harka duwwaa akka dhufanidha waan dandeenyu immoo kafallaaf jechuudha isinis hojii keessan fida diraamaa warri hojjettan muuziqaa warri hojjettan fiilmii warri hojjettan OMN is yours kana isinitti hima abbaan fedhe mangisti jinni abbaan fedhe hojii keessan OMN irratti dhaabuu hin danda'u yoo barbaadan dhufanii cufan yoo cufan nunaa yeroo birraa banna umaan yaadayna inuma kanaaf guddifadha gama miidiyaatiin reediyoollee isinii banuu henna FM naa kennaa jennee ji'a 8 eega gaafanne didanii mi bituu neta wayyaan irraa hin bita bituu henna warra kaan isaan guurratanii jiraa min binnam maaliif reediyoonis warri tiiviitti diraamaa hojjechuu hin dandeenye reediyootti hojjechuu qabdanii mi kana natti dhiisa miidiyaa isiniif hin bal'isan miidiyaa sirriitti isinii bal'isa amma qaanaa jedhanii tokko ka baay'ee biyya kana fudhate maal afaan oromootiin qananii maa ittiin banneessa warri waan akkasii hojjechuu barbaaddanis warri fiilmii hattanii hiikuu barbaaddanis ka afaan faranjii haa taatu afaan arabaa natti koottaa gurmaa seed funding waan ittiin eegaltan gazabana isinii kenna rakkoon hin jiru ganzaba eessaa fiddoo jedhan bakka biraatiin fiddu kiishuma dagafaatii fi moominaatii fi namni keenya isinitti himu namni oromoo dureessaa fi hayyuutu sissitaami malee hiyyeessi gaarii daasporatti isinitti himu dureessaa fi doktoraa miti kana gargaare nama qushaa kararraa taa'utu ijoollee isaa gabsee $1000 hojjetee asiin ga'e jechuudha ammallee nu gargaara rakkoon hin jiru an ummata kanatti itti dhamana aartiin kun isinitti himu ani muuxannoo kiyyarraa yoo isin tokkummaa qabaattan yoo waan gaarii hojjettan zimbuloo taraa zafana ta'utu waan hin godhina waan yeroo wajjin deemu waan namni keenya muuziqaa habashaa maa dhaggeeffatan yoo kee muka jedhee habashaa dhaggeeffachuu isaa dirqama kan kee waan ta'e qofaafi miti anaaf arfaasee wal lola dur isin waan oromoo jennaan reesturaantii du'aa katiitii jiruullee seentee nyaachuu barbaaddi an akkasii miti jedha ka oromoo ta'e qofaaf dhaquun barbaadu ka oromoo sun ka alagaa saniin dorgomee caalee na hawwachuu danda'u dhaqa aadir ta'uu danda'u filmii oromoo soggaa jettan aartii oromoo soggaa jettan we should strive for excellence beeyte kana amma kumarraa eenyu jira ximqataan eessa jira yeroo tokko tona aarsitu beeyta ximqataa fi lataa fa'an shoo walaloo eegala eegeen jeen ji'a 6 dabree jira ani isin gargaara akka OMNitti wal dorgommii walaloo godina deemtanii hojjedhaan jedheen haga ammaan eegalle isin galee waa eegala yaada fidaa maddisiisa
ganzaba rakkatina. Ummanni Oromoo ofiifuu ganzaba beeyta. Ummanni Oromoo tiitichi asii fuudhee bakka biraa jedhee mireef. Maal kanniisni asii fuudhee bakka biraa deeme hojjetaa miti. Ummanni Oromoo abaaboo jechuu madda daa'imaati jechuu albuuda. Itti fayyadamuu wallaallati ormi dhufee gaafa asii fuudhee bakka biraa dammeeffatu immoo ormatti hinaafna hin ta'u. Nu dammeeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf ani Oromootti hin hinaafina. Oromootti hin hinaafina. Nama keessatti hin hinaafina. Oromootti illee hin boonina. Hin boonina namatti. There's nothing wanni boontaniin hin jiru. Oromoon dureessi biyya kana sadarkaa walakkaa biyya kanaan jiru. Dhugaa isinitti hima. Dureessi horii jettaniin kuni. Dureessi horii hin jiru. Kennuma waan ta'eef ol kaafnee maalii goona malee shaalaqaan jaraa fooqii kan hunda isan qabaa jechuudha. Beeytu. Kanaafi namni keenya kolbeellee akka hin hinaafne nullee akka gadi hin harkifne irratti hojjechuudha. Ka gama waldaa gama kaanii walitti haa deebinu. Walitti deebinee qorannoo sirriitti goonee callifnee osoo hin ta'in biyya biraa irratti ani yeroo hunda kompaaraatiivii dhagaa. Biyya biraatti maaltu hojjete? Fakkeenyaaf fiilmii Naayijeeriyaa maaliif guddate? Fiilmiin Naayijeeriyaa guddaa. Amma qabeenyatti yoo fudhatte Saawuz Afrikaa irra guddaa. Maaliif Naayijeeriyaan guddate? Maaliif Saawuz Afrikaan guddachuu dhabe? Wal bira qabnee ilaallee moodeelii kamtu nuu ta'a? Ka Hindii maaliif guddate? Ka jiru laaluu danda'uudha qabna. Kana hayyootattis warra adda addaatti illee assaayimantii kennine meebii sooma booda goonu sooma boodas yoo sooma keessas yoo jettan wal geenya waltajjii bareedaa goona. Waan tokko ani isinitti hima. Ani isinis ta'ee uummata Oromoota raawwata akka hin barbaadu. Waan takka. Ani amma tirfi gisee dhugun Oromoo booda waan du'e gaabbiin qabu. Nalleen faarsina gaafa duure nu faarsaa takka jedhe. Wanni guddaan ani muuziqaan Oromoo bareedan tokko kilippiin bareedan tokko yoo ba'e kun waan nama kennaa jedheen ijoollee Oromootti hin ergu alagatti hin erga. Hinaafsisuuf jechuudha. Kanaaf wanni nu hojjechuu qabnu inni Oromoochu an dur jedhu tokko yaadattani. Amma akka Oromootti jedhametti bakka hunda maqaan qeerrootiin jaarman adda addaa jajjaaramami. Gara aartiitillee akka aartii Oromoo sanitti haa hojjannu kan jedhu. Akkas gochuu hin danda'u. Kanaaf warri bifa adda addaatiin gurmooftanii hojii adda addaa keessa jirtan itti jabaadhaa. Waliin haa mari'annu. Nummoo risoorsii harkaa qabnu. Influensii harkaa qabnu. Dhageettii harkaa qabnu. Ka biyya keessaas ka biyya alaas walitti gurmeessinee guddisuu irratti isin bira dhaabbannaa. Wanni guddaan gaa'u doobama. Namni hedduun yaada akka qabdan nan beeka. Namni akka keessan beekamuu fi miidhamu hin jiru. Artistiin hin beekamu namni televizyiina irratti isa beeka. Bakka inni galu waruu namni hin beeku. Abdii Qopheen wallee baay'ee Oromoo kana 80 90 keessa hojjete. Nama 7 awwaalan. Reefu eedda namni tokko waan dubbate dhugaa. Artistoonni keenya san keessaa bahuu danda'uudha qaban. Miliyoonereeta isin gochuu yoo ka dadhabnu taate ilmaan keessan haalli itti guddifattan haalli itti dandeessanii gootan nama xiqqaa isinuu nama 100 caaltan. Yoo sirriitti gurmaa'ame istiraateejiidhaan yoo ka deemamu taate leeccalloon beeyta warqii ka godhu ganzaba itti gurguramu malee dhagama. Akkasiiti warqiin bar dhaga. Warqii fi sibiila wanni adda baasu warra bitutu tokko gatii ol kaasee tokko gatii reessa wanni biraan jiru. Kanaafuu muuziqaa keenya gara warqiitti jijjiiruu irratti wal hubachaa wal dhaggeeffachaa deemu. Miidhaa gama bizinesoota adda addaatiin dhufus walii yoo marenne pireeshar yoo goone waan tokko qabadhaan haa gala. You have 50 million consumers. Nama miliyoona 5 consumer ka nyaatee bulu, ka dhaggeeffatee bulu, ka dibatee bulu. Namni osoo hin nyaanne bulu jira? Namni osoo wal'aa namni jiraatu jira? Kanaaf cheenii san sirriitti yoo qabuun taate bu'aa buusaa deemuu dandeenya. Kan wanjaa